Gameessi saayinsii addunyaa abbaan fiiziksii Albert Einstein anniisaan waan xiqqoo irraa argamu addunyaa jijjiiruu akka danda'u irratti wayita yaada ogummaa isaa addunyaaf gumaachu har'a balaa kana fidan seene. Har'a sodaa addunyaa kan ta'e meeshaan waraanaa niwukilaraa formula Albert Einstein anniisaa fi hanga wantoota saffisa ifaan wal qabsiisee uumeerraa madda. Garuu argannoon kun akkamitti sodaa fi yaaddoo addunyaa ta'uu danda'e? Wanti xiqqoon tokko hangi isaa saffisa ifaa dachaan baay'ifameen yookiin square ta'een yoo baay'ifamu anniisaa guddaa ta'e akka kennu argate. Kanaan anniisaan ni ta'a walqixa hanga wantoota baay'isuu saffisa ifaa square ta'een yookiin E = mc square jechuun moggaase. Har'a anniisaan atoomii irraa argamu ka addunyaa balleessuus misoomsuus danda'u maddi isaa formulaa kana. Atoomiin bu'uura uumama addunyaa kanaa hundaati. Hangi atoomii akkaan xiqqoo taate saffisa ifaan baay'ifamee square gaafa ta'u anniisaan argamu salphaa miti. Kun tiyoorii gameessa fiiziksii Albert Einstein. Wiirtuu atoomii hundaa keessatti niwukilaasiitu argama. Kunneen humna cimaadhaan walitti maxxananii jiraatu. Kanaan anniisaan niwukilaraa yookiin nuclear energy jennaan. Einstein bara oomisha niwukilaraa sadarkaa olaanaa irra ga'etti xalayaa barreessuudhaan wanta kanaaf ka'umsa ta'uu isaatti dhiifama gaafateera. Ofii anniisaan niwukilaraa yookiin immoo boombiin niwukilaraa atomic bomb jedhamuunis beekamu maddi isaa maali? Akkamiin hojjeta? Akkamiin immoo hojjetama? Meeshaan waraanaa niwukilaraa meeshaa balaafamaa humna cimaa qabuu fi dhohiinsa guddaa uumuun badii guddaa dhaqqabsiisuu danda'udha. Atoomiiwwan garaagaraa diddiigamuun yookiin walitti dabalamuun yookiin immoo walitti baquun anniisaa argatu. Kanaafidha yeroo garii meeshaaleen waraanaa niwukilaraa boombii atoomawaa yookiin atomic bomb kan jedhamaniif. Sochii uumama niwukilaraa keessatti niwutirooniin tokko ishee niwukilaasiitti seenti. Kun yuuraaniyamii gabbifamu kan uumamaan uranium 235 jedhamuun beekamudha. Niwutirooniin tokkittiin kanatti seenuun jeequmsa uumti. Kun yuuraaniyamii uumamaan jiru gara uranium 236 jedhamuutti geeddaramuun akka jeeqamuu fi tasgabbii akka dhabu taasisa. Sochii guddaatu eegala. Haala kanaan niwukilaasiin hundi lama lamatti ba'uun anniisaa uumu. Niwutirooniiwwan jeequmsa uuman kunneen niwukilaasii gargar baasuun alatti qoqqoodamiinsa niwukilaasii kana keessa ofiifis dhohuun wiirtuu yuuraaniyamii yookiin niwukilaayii yuuraaniyamii hedduu waliin walitti bu'iinsa uumu. Niwutirooniiwwan saffisa guddaan imalan walnyaatiinsa uumamurraa anniisaa argatan gara caalu 99% qabatanii fiigu. Garuu osoo niwukilaayii yuuraaniyamii waliin walitti hin bu'in saffisi isaanii tasgabbeeffamuu qaba. Yoo akkas ta'eedha anniisaan qabiyyeewwan wantoota niwukilaraa oomishaniitti suuta jedhee kan darbuu danda'u. Boombiin niwukilaraa boombiiwwan akkaan balaafamoo kanneen niwukilaraa hin taane jechuudha. Isaan caalaa humna cimaa qaba. Dhohiinsi boombiin niwukilaraa uumu baay'ee cimaadha. Boombiin niwukilaraa tokkittiin magaalaa tokko barbadeessuu dandeessi. Niwukilarri dhohuun balaa keessisa qofa osoo hin taane raadiyeeshiniin isaan gadhiisanis baay'ee balaafamoodha. Kun ammoo dhukkubbii carallaa yookiin immoo radiation sickness fi dhukkubbiiwwan balaafamoo biroo fiduu danda'a. Kanaafuu miidhaan dhohiinsa boombii niwukilaraan uumamu kan battala sanaa qofa osoo hin taane yeroo dheeraaf kan turudha. Boombiin kun bara waraana addunyaa lammaffaa yeroo lama Jappaan keessatti dhukaafameera. Jappaan irra bu'uunsaa mancaatii guddaa qabsiise. Lubbuu lammiilee hedduu galaafate. Ergasii waraana kamuu keessatti hojiirra ni oolle. Garuu niwukilar yookiin anniisaan niwukilaraa akkamiin niwukilaasiiwwan handhuura atoomii keessatti argaman irraa uumama? Niwukilaasiin karaa lamaan anniisaa guddaa baasuu danda'u. Kunneen nuclear fission fi nuclear fusion jedhamu. Niwukilaasiiwwan handhuura atoomii keessatti argaman anniisaa hedduu of keessaa qabu. Anniisaan kun yoo hojiirra oole addunyaan cilee kan fayyadamne gargaara. Anniisaa kanas karaa lamaan argachuu dandeenya. Fission and fusion jedhamuun beekamu. Fission jechuun wayita niwukilaasiin bakka xixiqqootti qoqqoodamu. Adeemsa keessa niwutiroononni lama yookiin sadis ni gadhiifamu. Anniisaan niwutiroonii irraa argamu ammoo niwukilara uumuuf akka humnaatti gargaara. Kutaaleen walnyaatiinsi keessatti uumaman akkaataa tempereecharaa fi walnyaatiinsa to'achuun danda'amuun hojjetaman. To'annoo ga'aan hin taasifamu taanaan boombii atoomawaa ta'utti deema. Wayita tuuti niwukilaasii hedduun walitti dabalamuun niwukilaasii jabaa tokko uuman ammoo nuclear fusion jedhamuun beekama. Yeroo baay'ee wanti kun urjiiwwan irratti mul'ata. Tempereecharaa fi dhiibbaa olaanaadhaan wayita haayidiroojiiniin lama walitti maxxanuun elementii helium jedhamu uumanidha. Anniisaa niwukilaraas ta'ee meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishuuf jalqaba yuuraaniyamiin gabbifamuu qaba. Ofii yuuraaniyamiin uumamaan jiru hagam yoo gabbatee niwukilara oomishuun eegalama. Anniisaa niwukilaraas ta'ee meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishuuf jalqaba yuuraaniyamiin uumamaan aayisotooppii 235 qabuu fi maqaa keemikaalaa U235 jedhamuun beekamu gabbifamuu qaba. Yuuraaniyamiin dhibbeentaa 20 ol geenyaan akkaan gabbifameera jechuudha. Sadarkaa dhibbeentaa 90 fi isaa olitti gabbifamnaan meeshaa waraanaa niwukilaraa oomishuu irra ga'eera jechuudha.
Biyyoota yuraaniyemii gabbisaa jiran keessaa tokko kataate Iraan sadarkaa meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishuuf ishee dandeessutti dhiyaachaa jirti jechuun addunyaan irratti kaate. Jaarmiyaan dhimma niwukilaraa hordofu International Atomic Energy Agency sadarkaan gabbisa yuraaniyemii Iraan dhibbeentaa 60 ga'e jechuun yaaddoo qabu ibsee ture. Niwukilaraa irraa anniisaa oomishuuf ammoo yuraaniyemiin dhibbeentaa 3.67tti gabbate ga'aadha. Dhibbeentaa 20 dabarraan hammi yuraaniyemii gabbatee olaanaadha. Dhibbeentaa 60 akka kan Iraan kana irraan geenyaan boombii atoomawaa oomishuutti dhiyaachuu agarsiisa. Biyyi gabbisa yuraaniyemii dhibbeentaa 90 irraan geesse meeshaalee waraanaa niwukilaraa ga'aa ta'e hidhatte jechuudha. Addunyaa kana irratti biyyoonni 9 kaan seeraan kaan ammoo seeraan ala meeshaalee waraanaa niwukilaraa hidhataniiru. Biyyoonni kunneen walumaa galatti niwukilaara 12,331 qabu. Biyyoonni seeraan meeshaalee waraanaa niwukilaraa hidhachuun isaanii mirkanaa'e 5 Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa, Biriteenii fi Faransaay niwukilarri akka hin babal'anne waliigaltee mallatteessaniiru. Biyyoonni 4 meeshaalee waraanaa niwukilaraa seeraan ala hidhatan ammoo Hindii, Paakistaan, Israa'elii fi Kooriyaa Kaabaati. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa niwukilaraa bara waraana hololaa yookiin Cold War 60 ture. Lakkoofsi kun amma akkaan hir'atus garuu yaaddoo fi sodaan niwukilaraa ammallee daran dabalee jira. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa niwukilaraa iccitii mootummaa waan ta'eef ragaa qulqulluu argachuun rakkisaa ta'ullee garuu Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa akka tilmaametti Raashiyaan gara niwukilaraa 5,977 qabaachuun addunyaarraa sadarkaa jalqabaarratti argamti. Ameerikaan ammoo niwukilaara gara 5,428 qabaachuun itti aanti. Kan itti aanan Chaayinaan 350, Faransaay 290, Biriteen 225, Paakistaan 165, Hindiin 160, Israa'el 90 fi Kooriyaan Kaabaa 20 qabu. Akka Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa jedhutti niwukilaara guutuu addunyaa keessaa tilmaamaan harka 88 kan ta'u Raashiyaa fi Ameerikaa keessatti argama. Anniisaan niwukilaraa nageenyaafis ooluu danda'a. Madda anniisaa elektirikiiti. Gabbisuun isaa humna cimaa gaafatus yoo xumurame garuu gatii salphaadhaan anniisaa elektirikii ga'aa kennuu danda'a. Garuu akkamiin? Atoomiin gara atoomiiwwan xixiqqoo hedduutti diddiigamuun niwutirooniiwwan hedduu dhukaasa. Niwutirooniiwwan kunneen ammas atoomiiwwan biroo rukutuun bakka hedduutti qoqqoodamu. Kanaafuu atoomiin wayita gargar qoqqoodamu ammas inni qoqqoodames hunduu gargar qoqqoodamaa anniisaa heddummeessaa deema. Qoqqoodamuun atoomiin wal qabatee deemu kun funcaa wal nyaatiinsaa yookiin chain of reaction jedhama. Atoomonni wayita qoqqoodaman yeroo hunda anniisaa gadhiisu. Anniisaan kun bifa ho'aan ba'a. Ho'i ba'u bishaan gara hurkaatti geeddara. Hurki ba'u ammoo tarbaayinoota sochoosa. Kun ammoo jenereetara kaasuun elektirikii maddisiisa. Faayidaa anniisaa niwukilaraa keessaa inni ijoon aara gubataa qilleensa naannootti gadhiisuun naannoo osoo hin faaliin elektirikii maddisiisuu isaati. Anniisaan niwukilaraa yeroo fi waqtiidhaan yookiin haalota qilleensaa geeddaramaniin hin daangeffamu. Yeroo hunda elektirikii maddisiisuu danda'a yoomuu kan abdatamuudha. Buufate anniisaa niwukilaraa tokko hojii eegallaan anniisaa ga'aa fi gatiinsaa salphaa ta'e kennuu danda'a. Ammoo anniisaan niwukilaraa anniisaa haaromfamu miti. Kun hanqina anniisaa niwukilaraati. Yureeniyeemiin albuuda lafa jalaa baafamuudha. Kanaafuu dhumuu danda'a. Buufata anniisaa niwukilaraa ijaaruun baay'ee qaaliidha. Sababi isaa eeggannoo cimaadhaan hojjetama. Cararlaan yookiin raadiyeeshiniin yureeniyeemii keessaa ba'u baay'ee balaafamaa waan ta'eef adeemsi oomisha anniisaa niwukilaraa of eeggannoo olaanaadhaan qabamuu qaba. To'annoof hordoffiif xiyyeeffannaan addaa kennamuu qaba. Balfi buufata niwukilaraa keessaa gadhiifamu baay'ee summaawaadha. Miidhaansaa waggoota kuma hedduuf turuu danda'a. Anniisaan niwukilaraa yureeniyeemii irraa hojjetu addunyaa fayyaduus balleessuus danda'a. Yoo yureeniyeemii anniisaaf ga'u qofa gabbisan faayidaan isaa guddaadha. Yoo sanaa ol ta'e ammoo balaan isaa guddaadha. Kanaaf addunyaan oomisha niwukilaraa irraa wal dhorkiti yookiin walittisti. Afrikaa keessa albuudonni yureeniyeemii hedduutu jiru. Garuu kan itti bu'ee yookiin kan jabaatee itti bu'ee gabbisee hin jiru. Misoomsuufis humna guddaa gaafata. Itti gaafatamummaa guddaas qaba. Itti bu'anii gabbisuun balaa sodaadhaan jiraachuu moo itti dhiisanii faayidaa isaa dhabuu wayya kan jedhu gaaffii ijoodha. Egaan hordoftoota keenya viidiyoowwan akkasii dhimmoota saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatan hedduu qabna. Argachuudhaaf toora YouTube keenya subscribe godhaa. Nagaatti.